Kan hordoftan Adama Broadcasting Service duraan dursa hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana Faasikaa bara 2017 nagaan geessan jedha Adama Broadcasting Service. Egaa ayyaana wal qabatee dhimmoonni hedduun ni ka'u. Dhimmoota kanneen keessaa lubbuu kan ta'e bishaan tokko. Egaa bishaanii fi ayyaanni akkamitti walitti dhufa kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan qophii addaa qabanneetii dhiyaannee jirra. Egaa dhaabbata bishaanii fi dhangala'aa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waajjira isaatti argamuudhaan sagantaa kana kan isin biraan geennu ta'a jechuudha hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service. Egaa dhimmoota tokko tokko irratti ammoo ibsa nuuf kennuudhaaf hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Ahmad Abdul Jaliin nufaanatti argamu. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana geessan jennaa turtii gaarii nu waliin qabaadha. Tole galatooma Abbo Ahmad, egaa ayyaana irratti kan nuti argamnu keessattuu egaa dhaabbilee hojiin itti baay'atu keessaa dhaabbanni bishaanii fi dhangala'aa tokkodha. Egaa yeroo ayyaana mee ayyaanaa fi bishaan akkamitti ibsitu? Mee walii maali ayyaanaa fi bishaan? Tole ulfaadhaa galatooma sagantaa kana irratti naafeeruu keessanii fi ulfaadhaa galatoomaan jedha. Dura dursee bishaan ilma namaatiif dhimmoota wantoota bu'uura ta'an keessaa hangafa irratti argama. Qilleensatti aanee namni bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Bishaan lubbuudha jennullee adeemsaa fi hojii keenya keessatti bishaaniif namni gargar ba'uu hin danda'u. Kanaaf ayyaanni immoo bishaan yoo hin jiraanne ayyaana hin ta'u. Namni akkuma beekamu ayyaanonni biyya keenya gurguddoon kan amantaa kiristaanaas amantaa musliimaas namni fayyadamni bishaanii isaa baay'ee guddaadha. Mana qulqulleeffachuuf, meeshaalee qophii ayyaanaattiin sirreeffachuuf, nyaata bilcheessuuf waan hundumaafuu bishaan bu'uuradha. Namni bishaan hin qabne ayyaanni gammachuu hin qabu jechuudha. Bishaan barbaachuuf walii gaddeemuun jira. Bishaan alaa fiddu sun gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf bishaaniif ayyaana yoo jennu wantoota kam durayyuu bishaan murteessaadha jechuudha. Kanaaf nus sagantaa keenya yeroo ayyaanotaa yeroo kamuu caalaa xiyyeeffannaa addaa kenninee akkaataa raabsaa fi dhiyeessa bishaanii keenya irratti hojiilee gurguddaa hojjenna. Kanaaf uummanni keenya akkuma beeku magaalli Adaamaa bishaan gahaa hin qabdu. Bishaan jiru sanu garuu akkaataa itti waliin geenyu irratti hojii guddaa hojjetaa turreerra. Gandoonni hanqina bishaanii qaban dabareen akka argatan, inni kun immoo warri dabareen bira gahuu hin dandeenye boottee bishaaniitiin dhiyeessuun roottoo naannoo isaaniitti dhiyeessine akka isaan bishaan fayyadaman godhaa turreerra jechuudha. Keessattuu immoo xiyyeeffannaan keenya addaa yeroo ayyaana waggaa guddaa akkanaa kan bishaanuma qabnu sana osoo wajjin hin citiin aga danda'ameen naannoonni qaqqabuu danda'u akka qaqqabu goona. Ammaaf ayyaanaaf bishaan gargar baasanii ilaaluun hin danda'amu. Lafa bishaan hin jirretti ayyaana kabajuun qulqullinni nyaanni sagantaan garaagaraa kan bareedu iddoon ati teettullee kan bareedu bishaaniin dhiqamee qulqullaa'ee hafuura yookaan ammoo foolii gaarii qabaatedha. Kanaaf ayyaanaaf bishaan gargar baasuun hin danda'amu. Ayyaanaanis baga geettan jedha. Bishaan illee akka isin dhiyeessuun ammoo waadaaf abdii kennanii haaromsina kan jedhuun qaba. Ulfaadha. Tole galatooma Abbo Ahmad, egaa dhimmoota jajjaboodha kan nuuf kaasuuf eegaltanii itti fufna jechuudha. Egaa dhaabbanni bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa bara hojii 2017 kana keessatti egaa ji'oota 9 keessatti hojiileen ijoo fi gurguddoon raawwate maal fa'amee irraa nuuf tuqaa? Dhaabbanni bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa raawwii hojii bara 2017 hojiiwwan ji'oota 9 yoo ilaallu jalqaba irratti karoora gahaa fi ka'umsa ta'uu danda'u qopheeffateetiin gara hojii kan gale. Karoorri keenya akkuma beekamu waggoota lamaan kana baay'ee hiixataadha. Kanaaf karaa karoora xiiqii marsaa lammaffaatiinis sagantaa keenya idileedhaan karoora guddaa qopheeffannee gara hojii gallee jirra jechuudha. Raawwiiwwan keenya hojii bishaanii wal qabatan ji'oota 9 kana keessatti hojiin keenya guddaan bishaan oomishuudha. Oomisha bishaanii akkuma beekamu bishaan naannoo qooqaa yookaan laga qooqaa irraati kan oomishnee gara magaalaa finnu. Hojiin keenya guddaan oomisha bishaanii saniif kan ta'u karoora waggaa keenya keessatti keemikaala gahaa qopheeffachuu, meeshaalee suphaa fi itti fufiinsa bishaan dhiyeessuu akka dandeenyuuf raawwii keenya ol kaasuu danda'an haala mijeessuu fi hojjettoota keenya leenjii gahaa kenninee karoorichaaf akka qophaa'an gochuun hojii keenya ka'umsaati. Kanarraa kaanee karoorri hojii keenya waggaatti naannoo miliyoona 27 bishaan oomishne qabanne
raawwii hanga ji'oota 9 kanatti waliigala keenya bishaan kan oomishuudhaaf karoorfan naannoo miliyoona 17.1ti. Kanarraa immoo kan nuti raawwanne naannoo miliyoona 12.1ti jechuudha. Akkuma waliigalaatti dhaabbanni keenya hojiilee gurguddoo dhiyeessii bishaaniitiin alatti hojiilee garaagaraa kan raawwatu qaba jechuudha. Ka'umsi keenya bishaan waan ta'eef. Bishaan oomishni kanarraa immoo galii funaanuun dirqama. Galii malee piroojeektii hojjechuu hin danda'amu. Raawwii hojii keenya ol kaasnee itti fufiinsa qaqqabsiisuu hin dandeenyu. Karoora keenya hiixataa waggoota lamaan dabre qabannerraa raawwiin bara kanaa fooyyeedha. Waggaa dabre naannoo miliyoona 450ti karoora keenya. Bara kana naannoo miliyoona 733ti karoora hiixataa qabanne kanaan raawwiin galii keenya hanga ji'a 9tti karoora keenya gara miliyoona 520ti kan ta'u kan qabanne raawwiin keenya gara miliyoona 441 raawwachuu dandeenyee jirra. Inni kun sochiilee garaagaraa siistamoota yookaan ammoo istiraateejiiwwan garaagaraa qabanne sanaan galii keenya funaanuu dandeenyeerra. Akkuma agartan oomishni bishaanii keenya xiqqaadha kan karoorfanne guddaa. Garuu galii irratti ammoo hanga kurmaana kana sadaffaa xumuraatti naannoo parsantaa 80 ji'oota 9 kanatti funaanuu dandeenyee jirra. Kana kan taasise tokkoffaa istiraateejii nuti fayyadamne bishaan jiru qixa waliin gahu bishaan geessine sanarraa ammoo gatii sirriitiin maamilarraa funaanuudha jechuudha. Waan inni fayyadamsan funaanuudha. Dhaabbilee gurguddaa bishaan fayyadaman yeroo yeroodhaan jala buunee galii keenyarraa funaanuudha. Maamila haaraa babal'isuu fi sararoota haaraallee babal'isnee uummanni bishaan bira gahee bakka bishaan gahaan jirutti akka irraa galii keenya funaanuu dandeenyutti raawwannee jirra. Gara biraatiin giddugala magaalaa keessatti magaalaan keenya akkuma beekamu investimentiidhaan keessattuu inarsiitiin kun baay'ee fooyya'aa jira. Naannoo kanneen irratti sarara dulloomaa kaasnee fooyyessinee akka inni tajaajilli bishaanii keenya gahaa fi tufiinsa qabaatu taasisaa jirra. Inni biraa ammoo hojii kana keessatti hirmaannaan uummataa guddaadha jechuudha. Waan hojjennu kana maallaqa yookaan bajeta mootummaa qofaan hojjechuu hin dandeenyu. Uummatas hirmaachisnee naannoo kiiloomeetira 18 kan ta'u bishaan sarara garaagaraa irratti akka inni tajaajila kennu goonee jirra jechuudha. Kuni itti fufiinsaan uummanni naannoo bishaan jiru akka bishaan argatuu fi bishaan gahaan mana isaatti akka naanna'u hojii guddaa hojjetamedha. Gama biraatiin hojii galii keenyaa guddisuuf lakkooftuuwwan hanga ammaa maamiloonni fayyadamaa turan inventarii gochuun oodiit gochuun raawwii hojii keenya keessatti inni guddaan kan ilaallu isadha. Lakkooftuuwwan bara dheeraa waggoota 10 ol tajaajila kennaa turan kan dullooman keessattuu dhiibbaa fayyadama bishaanii keenya irratti kan fidanii fi komii maamiloota keenyaa kan babal'isan gara lakkooftuu 2600 hin fooyyessine jennee qabanne. Kana keessa rakkoo keessattuu naannoo manneen kondominiyeemii fi manneen giddugala magaalaa keessa jiran rakkoo lakkooftuu dulloomaa isaanii baay'ee waan bal'aa turee fi kana fooyyessuudhaan naannoo lakkooftuu 6500 ta'u walumaa galatti maamiloota keenya hundumaaf jijjiirree raawwii hojii keenyaa fi galii irratti illee dhiibbaa inni qabu sana fooyyessuu dandeenyee jirra jechuudha. Kana keessatti komiin tokko nu mudataa ture lakkooftuuwwan manneen kondominiyeemii yookaan waliin jireenya irra jiran yeroo manni ijaaramu kan galanidha jechuudha. Yeroo tokko oovarii lakkaa'u yeroo tokko ammoo andarii lakkaa'u jechuudha. Kuni komiidhaa fi hojjettoota keenya illee gara hin taaneen komiin akka itti ta'u taasisaa tureera. Kana xiyyeeffannoo addaatiin bara kana lakkooftuu gara 6000 wayii kana jijjiirree komii uummataa yeroo yeroodhaan deddeebi'ee ka'aa ture san akka fooyya'u taasifnee jirra. Gama biraatiin dubbisaa lakkooftuu keenyas teekinooloojii fayyadamee komii maamilootaa kan akka hir'isuuf tokko manneen lakkooftuu jijjiirree fi qabnu kanarratti baarkoodii fayyadamnee kabareejii dubbisa keenyaa ol kaasuun komii maamilaallee hir'isuu dandeenyeerra jechuudha. Yeroo hedduu maamilli mana keenya kan komatu dubbisaa lakkooftuutii fi fayyadama bishaanii irratti jechuudha. Kana ammoo gama tokkoon hir'isuu dandeenyee jirra. Inni kun raawwii hojii gala hojii keenyaa keessatti gahee guddaa taphataa jechuudha. Komii maamilaa hir'isuufis bishaan manatti dhiyeessinuufis bu'aan guddaan lakkooftuun waan dhiyeessine san lakkaa'ee galii irraa funaanuudha. Galiin seeraa alaallee akka dhufu ta'e maamila irra dhiibbaa waan uumuu fi lakkooftuu qulqulluu fi wanni isaa milkaa'ina qabu lakkoofsaa milkaa'ina qabu uummata keenya biraan geenne rakkoo kana siikuu dandeenyee jirra. Inni biraa ammoo hojjettoota keenyaaf hojii kanaaf milkaa'ina guddaa akka taphataniif leenjii garaagaraa sadarkaa garaagaraatiin qooqaa irraa jalqabnee ijoollee oomisha qooqaa irratti qulqullinaa fi dhiyeessii bishaanii irratti hojjetaniif marsaa garaagaraa yuunivarsiitii Adaamaa waliin ta'uun yuunivarsiitii garaagaraa waliin qindoomne keessattuu Itoophiyaa Water Teknooloojii waliin qindoomne leenjii sadarkaa garaagaraatti qulqullina bishaanii madda bishaanii irratti elektiroomekaanikii suphaa irratti leenjii garaagaraa kennuudhaan tajaajilli keenya akka fooyya'u goonee jirra. Leenjii ijoolleen keenya fudhatan kanarraa kaanee immoo naannolee garaagaraa rakkoo gahumsaa qaban asitti yaamnee elektiroomekaanikii irratti sirna bulchiinsaa sirna faayinaansii irratti fi sirna qabiinsa maamilaa irratti illee naannoo magaalota 18 ta'aniif leenjii kenninee jirra.
naannolee gara 7 ta'an asitti hirmaachisne naannoo Oromiyaa keessa, naannoo Amaaraa, naannoo Kibba Lixa Itoophiyaa fi Giddugala Itoophiyaa, naannoo Sumaalee, naannoo Affaar dabalatee leenjii gahaa kennine namoonni kun deebi'anii cheeklistii nu baasne sanaan hojii isaanii akka hojjetanis sirna deeggarsaaf hordoffii taasisaa jirra jechuudha. Dabalataan immoo hojjettoonni keenyas sadarkaa barnootaatiin akka fooyyessaniif carraa barnoota sadarkaa digirii lammaffaa, digirii tokkoffaa fi leebiliitiidhaan sadarkaadhaan akka isaan fooyya'aniif gahee guddaa bara kan taphan keessaa isa tokkodha. Raawwii keenya keessattis milkaa'inni guddaan tokko kana jechuudha. Tole galatooma obbo Ahmad dhimmoota gurguddoodha kan nuuf kaasaatii jirtanii. Egaa rakkoo magaalaa kan yeroo dheeraa ta'e keessattuu gama bishaan dhugaatii wal qabateeti jiru furuudhaaf piroojeektiin guddaan tokko bocameeti hojiirra oolfamee egaa hojiitti seenamee ijaarsi isaas egaa gara xumuraatti deemamaatii jira. Numaayyuu hanga sadarkaa hanga tokko irraa bishaan dhiyeessuttis deemameeti akka jirudha kan nutis odeeffannoo qabnu tamsaasa keenyaanis uwwisa kennaatii kan turre. Egaa gama kanaan immoo dhimmoonni jiran maalinni yeroo itti aanu keessatti maaltu eegama kan jedhuu fi egaa hawaasaafis kanarratti ergaan qabdan yoo jiraate. Sagantaan piroojeektiin bishaan dhugaatii magaalaa Adaamaa Moojee jedhamee beekamu gaafa karoora ka'umsa keenyaa godhanneetiin hin jalqabnu kurmaana tokkoffaa xumura irratti bishaan kun xumuramee walakkaan isaa magaalaa hin gala jenneetiin kan karoorfanne. Sababa kanaatiif raawwii hojii keenya giddu galeessa inni ilaalu raawwii fi karoorri keenya walirraa fagoo jira. Naannoo waggaatti naannoo parsantii 48 jala kan raawwanne hanga ji'a 9tti ammoo raawwiin keenya naannoo parsantii 72 jechuudha. Kanaaf garaagarummaa jiru kana dhiphisuudhaaf akkaataa sagantaa yaada keenyaatti piroojeektiin Moojee Adaamaa kurmaana tokko booddee magaalaa galaa jenneetiin kan karoorfanne raawwii fi karoorri keenya kanaaf garaagarummaan isaa jiraate jechuudha. Inni kun ammoo oomisha qofarratti kan hafu osoo hin taane bishaan oomishnes raabsuu irratti karoorri keenya guddaadha. Kan raabsine akkasuma immoo akkaataa oomisha keenyaa san irratti hundoofneeti. Waliigalatti bishaan naannoo miliyoona 17 oomishnee hin raabsine jenne kana keessa kan raabsaa karoorfanne immoo naannoo miliyoona 13 inni kun tajaajila keessaatii fi dhangala'aa garaagaraatiin kan hir'atudha. Naannoo miliyoona 12.3 oomishnee hin raabsine kana keessa naannoo miliyoona 9.8 raabsinee jirra jechuudha. Kun kutaalee magaalaa Adaamaa qaban naannoo magaalaa naannoo aanaaluu miillee muraasa kan nuti obaasnu waan ta'eef qotee bultootaa fi jiraattota naannoo sanillee dabalatee kan bishaan kana tajaajila kennaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Walumaa galatti raawwiin hojii bishaanii akkaataa yaadneef karoorfanneen galmaan gahuu kan dadhabnee fi sagantaa keenya qabanne sana raawwiin piroojeektii irratti danqaan garaagaraa tureen duubatti harkifatee jira. Yeroo ammaa kanatti garuu ji'oota tokkoon dura bishaan dabalataa naannoo ji'aatti kan karoorfame san caalaa akka oomishuu dandeenyuuf boolla 2 gara hojii galchinee uummata keenya tajaajiluu jalqabee jira. Amma erga gara tajaajilaa garee naannoo ji'a 1 fi 7 tokko ta'ee jira jechuudha. Kanarraa kaanee dhiheessii bishaanii keenya naannoo nama 120 olii kan ta'u bishaan piroojeektii haaraa kanaan kabar gochuu dandeenyeerra. Walumaa galatti guyyaatti naannoo miliyoona 1.5 liitira kan ta'u piroojeektii haaraarraa gara magaalaa galchuu dandeenyee jirra jechuudha. Torbaawwan lamaan itti aanu kanattis akkasuma boolli 2 dabalataan naannoo miliyoona 12 jala kan ta'u bishaan dabalataa gara magaalaa galchuudhaaf sochii keessa jirra. Yoo rabbi nu milkeesse ayyaanaaf hin qaqqabsiifna. Yoo ammoo rakkoon teeknikaa nu mudate ayyaana barii irratti akka qaqqabuuf sochii guddaa gama kontiraaktaraa, gama gorsaa fi gama dhaabbata keenyaatiin hojjetaa jirra jechuudha. Piroojeektii guddaa baankii misooma Afrikaatiin deeggaramu hojjetaa jirra jechuudha. Piroojeektii kana uummanni keenya abdii guddaadhaan eegaa jira. Hanga danda'ametti piroojeektichi kun ji'oota lamaan kana keessatti xumuramee uummata akka bishaan obaasuuf karooraa fi raawwii keenyaan madaalaa deemaa jirra. Yeroo ammaa raawwii fiizikaalaatiin naannoo parsantii 92 irra gahee jira. Faayinaansiidhaan gara parsantii 84 irra gahee jira jechuudha. Hojiin piroojeektii kanaa komponentiiwwan gurguddaa 5 of keessaa qaba. Qotiinsa boollaa, saraa diriirsuu, kuusaa bishaanii ijaaruu fi gamoo dhaabbatichi yeroo duukaa kattiin socho'uu danda'u G+5 kan of keessaa qabu ta'a. Inni shanaffaan ammoo dhiheessii teekinooloojiitii fi iskaadaa of keessaa qaba jechuudha. Hojiin piroojeektiidhaaf hojjetamu kun akka durii humna namaatiin kan deeggaramu qofa osoo hin taane teekinooloojiidhaan dabalamee bishaan raawwii oomisha bishaanii, qulqullinni bishaanii fi to'annaan waliigala boollota keenya 13 teekinooloojiidhaan akka deeggaramuuf hojii guddaan hojjetamaa jira. Walumaa galatti ayyaanichaaf bishaan murteessaadha jedhaa turreerra. Kanaaf dhiheessiin bishaanii magaalaa Adaamaatiif baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf jennee mootummaan naannoo, mootummaan federaalaa fi bulchiinsi magaalaa
xiyyeeffannoo addaatiin piroojeekticha keenya hordofee sadarkaa kanarraan ga'uun danda'amee jira. Yeroo itti aanutti walumaa galatti uummanni magaalaa Adaamaa rakkoo fi dararaa hanqina bishaanii qabu kana hiiknee gandu hunduma keessatti naannawa magaalaa hunduma keessatti bishaaniin dhiyeessina abdii qabna. Keessattuu sochii misooma waliigalaa saffisiisuu keessatti egaa magaalonni ammayyaa'oo akka ta'anii fi dhimma magaalomsuu jedhu kana qabatamaan lafa buusuudhaaf hojiin misooma koriidarii egaa akkuma biyyattiittis kallattii taa'een hojiitti hiikamaatii jira. Magaalaan Adaamaas hojiirra oolchaatii jirti. Gama kanaan immoo qindoomina seektaraalee garaagaraatiin kan inni raawwatamu tokko immoo dhaabbata bishaan dhugaatii fi dhangala'aati. Akkamitti seektaraalee dhimmi ilaallatu wajjin qindoomtanii hojii misooma koriidarii kanarratti hojjetaa jirtan? Akkuma beekamu magaalonni Itoophiyaa Finfinnee irraa jalqabee koriidariin muuxannoo jabaa irraa fudhannee jirra. Magaalli Adaamaa immoo akkuma beekamu magaala Smart City fi giddugala konferensiitii fi leenjii garaagaraati. Kanaaf magaala bareedduuf hawwattu itti fufsiisee jiraatu akka magaalaatti uumuun barbaachisaadha. Kanarraa kaa'amee galmoonni magaalli keenya qabate gurguddaan keessattuu magaalota keenya Oromiyaa keessa jiran magaalomsuu irratti karaa mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffatee hojjetaa jiru. Magaalli Adaamaas gahee kana baachuudhaaf hojii guddaa hojjetaa jirti. Nuti ammoo akka dhaabbata bishaaniitti qindoominaan seektaraalee akka teelee, ibsaa, mana qopheessaa fi bu'uuraalee misoomaa hojjetan irratti giriinarii dabalatee waliin qindoomnee hojjetaa jirra. Misoomni koriidarii nama hundumaafiyyuu tokkoffaa jireenya isaa fooyyessa. Lammaffaa magaalli kana caalaa akka bareedduu fi hawwataa taatu taasisa. Sadaffaa galiin jiraattota magaalaa akka dabaluu fi daldalli giddugalatti akka si'aa'umu taasisaa jechuudha. Kana giddugaleessa godhannee koriidariin iddoo itti jalqabe irratti dhaabbanni keenyas qaama mootummaa keessaa isa guddaadha. Warra Itiyoo Telekoomii fi humna ibsaa waliin qindoomuun sarvisiin akkuma bu'uuraalee misoomaa kunniin wal duukaa yoo hojjenne rakkoodha jechuudha. Kanaaf bishaan keenya dursee osoo hin cabne kaan jalaa kaasuudhaan kaawwan immoo akka haaraatti fooyyessinee diriirsuudhaan keessattuu saroota waggaa 20 dura diriiranii dullooman achumaan wal duukaa kan fooyyessaa jirudha. Kana qaamni sadii walitti dhufnee hojjennu alatti qaamni afuraffaan kontiraaktara dhimma kan hojjetu yookaan investment groupii kanarratti bobba'ee hojjetaa jiru waliin yeroo yeroodhaan marii geggeessuun kutaalee magaalaa irratti ogeessota keenya waajjira muummee waliin dabaluudhaan yeroo yeroodhaanii hanga halkan sa'a 4-5tti suphaa geggeessaa jirra. Inni kun ammoo bu'aan isaarraa argaa jirru tokkoffaa saroora keenya dulloomee yeroo hedduu tajaajila irratti nu rakkisu jalaa jijjiiruu jalqabnee jirra. Inni biraa itti fufiinsaan bishaan dhiyeessuudhaaf to'annaa fi hordoffii sarara keenyaas sadarkaan irra jiru beekuu dandeenyee jirra. Walumaa galatti qindoominni piroojeektii warra koriidarii waliin hojjetaa jiru gara milkaa'inaatti dhufaa jira. Kan ammoo yeroo gabaabaatti bakka hanqinni bishaanii jiru keessattuu bishaan gaafa uummata irraa cabee ka'u uummanni keenya kan komanneef sarara haalaa jalaa diriirsaa wal qunnamsiisaa fi akka bishaan dhugatan taasisaa jirra. Kun ammallee kan itti fufu ta'aa jira piroojeektichi dhumatutti. Kana keessatti of eeggannoon uummanni keenya taasisuu qabu sarara piroojeektii keenya haaraa duukaa fi sarara amma koriidarii diriirsaa jiru duukaa gaafa sarara kana diriirsuun kan piroojeektii haaraa keessattuu bishaan dabalataan gadhiifnu kun sarara dulloomee yeroo dheeraa bishaan argatiin fa'aarra gadhiisna waan ta'eef sararri bishaan booruu qabaachuu danda'a. Ujummoon keenya sibiilaa durii danda'a danda'a. Dandii sanaan ammoo bifti bishaanii jijjiiramuu danda'a. Kanaaf bishaan dhugan of eeggannaadhaan keessattuu daa'imman bishaan danfisanii akka dhugan aga dhimmoonni kun qulqullaa'utti keemikaala keenyaan yaalaa jirra. Haa ta'uuti of eeggannaa gochuun waan hunda dursa waan ta'eef kanarrattis hawaasni keenya of eeggannaa godhee akka itti fayyadamu dhaamsa koon dabarsa. Walumaa galatti kaffaltiiwwan teekinooloojiitiin raawwataa jiru kanas duuka bu'ee uummanni keenya osoo idaan isarra hin buliin kuufamni biilee sooratti hin ida'amin akka inni kaffalu dhaamsa koo dabarsa. Walumaa galatti ayyaanni bara kanaa Faasigaan kan jaalalaa, kan nagaa, kan badhaadhinaa fi kan waan yaadne itti milkeeffannu akka Rabbiin nu godhu dhaamsa koon dabarsuu barbaada. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaana Faasikaa bara 2017 sababeeffachuudhaan qophii addaa ayyaanaa fi bishaan jedhu isin biraan gahatee turre kanumaan xumurreetii jirra. Egaa ayyaanaa fi bishaan jechuudhaan hojii gaggeessaan dhaabbata bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa obbo Ahmad Abdul Jaliilit turtii nu faana taasisanii fi maqaa keessaniin irra deebi'uudhaan hin galateeffanna. Anjamaal Kadirii qaqqaceelchuudhaan immoo kan na faana ture Alamuu Hirphaatii ogeessi kaameeraa Shimallis Nuguseeti. Ayyaanni kun ayyaana gaarii akkasiniif ta'u hawwinaa irra deebi'uudhaan
ayyaana gaarii. Egaa sagantaaleen Adaamaa Broadcasting Service hafan kanneen biroo itti fufuu turtii gaarii qabaadha.